Ashamaa harka fuunee maatii keenyaa nagaa waaqessaniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaadhaa galata rabbii isinis immoo akka nagaa taatan waaqayyo irraa abdii qabnaa jiruun akkami simbiratti nu biratti hunduu bareeda galata waaqayyo gaarras deebinee duunee jirraa ramoo maal qabannee duunee akkuma argitanii egaa waan bareeda ta'e qabannee ufnee jirraa egaa hundumti keessanuu argitanii ilaaltanii akka itti fayyadamtan immooyyuu abdii qabnaa egaa akkuma argitanii kan mul'achaa jiru kun jechuudha. Lafa yookiin mannis mul'achaa jira jechuudha. Innaa amma nuti kan gurguramuu barbaade lafa kinoo mana fuulduraa gaan irratti bu'amee jiru kanaadha. Lafti kuni lafa waldaa jechuudha. Lafa waldaati. Waldaa osiniin jedhu jechuun lafa kaartaa qabu lafa seera qabeessaa kan mootummaan kenneefi jechuun hin jiraame mirreetii kan jedhamu san waldaan gurmaanii kaffata san jechuudha. Innaa lafa jechuudha. Kaaree 140 jechuudha waldaan mootummaan kan kennu 140 warroonni bitachuu barbaadan jechuudha. Seera qabeessa waan ta'eef kanas kan biraatis soo mirchaa kan filannoo keessan sun rakkoon qabu bitachuu hin dandeessanii isiniin jira. Naannoon kun hundumtuu mirreetii kenname. Kan immoo qabu kinoo irratti ijaarratee jira. Kan hin qabne immoo kun gurgurataa kun ammoo ganaa masarata baasee teechisaa jira. Naannoo baay'ee bareedaa jechuudha. Baay'ee bareedaa ganda 11 keessa jira. Baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Waan hundumtuyyuu ni jira jechuudha. Innaa akkasii namoonni warroonni bitachuu barbaadan jechuudha. Kaaree isiniif haa galu kaaree 140 lafti waldaan amma mootummaan 140tti deebisee jira. 140 mana Elisheebbii inni ijaara jechuudha. Elisheebbii agaanis ta'e oqqiyaanis ta'e wanna barbaadaniin isiniin jiraatti aansuwaan immoo kun immoo kan argaartan kun immoo waaw mana jechuudha. Kun mana naannoo jechuudha. Qeeraa kan jedhamu hin jira. Pool Mamrachaa jedhanii pool Mamrachaa warri beektan ganda 11 keessa jechuudha. Naannoo san kunilleedha. Kunis lafuma waldaati irratti abbaan ijaarratee gurgurachaa jira jechuudha. Mana abbaan kinoo kan agarsiisaa jirus kunis abbuma manaati jechuudha. Abbaa manaati. Faayidaas kan nama jedhu kinoo bishaan qabaa waan hundaayyuu qabaa garuu keessi isaa xinnoo hin xumuramne malee egaa xumurachuun immoo inni abbaa bitatee ilaallata jechuudha. Abbaan xumurachuu hin dandeenye garuu gurgurachuu xiqqoo fixachuu hin dandeenye jechuudha. Walumaa galatti kanaafiyyuu gurgurachuu barbaadeeti waan hunduu hin jira. Dhugaatii akiltiin gibbii keessa warqee jennaan buna jennaan waan baay'eetu gibbii keessa jira jechuudha. Akkuma argitanii kinoo garafamee jira. Alaanis haga umaatitti balballis kan itti gale hin jira. Kan keeshaanis taa'u hin jira. Qoxaarii akkasumas hin qaba kinoo jechuudha. Ibsaayi waan hundumaa qaba jechuudha. Balbala isaatis beeka akka ta'e lakkooftanii faashinii mana amma ijaarame Elisheebbiiwwan jechuudha. Elisheebbii amma manni faashinii kanuma jechuudha. Elliiwwan jechuudha. Kun saalooniidha jechuudha. Mana saalooniidha kuni. Warri garuu bargiita akkasumas itti galee jira jechuudha. Warri itti galanii hin jiranii beektu cinaa tokkoon itti galanii osoo hin xumuratini. Egaa lafti immoo daldalame garuu garafamne akkasumas immoo girgiddaanis qalamii yookiin chaakiin godhamne akka namitti galanii jiran argitanii korneesiis hin qabu malee manni baay'eetu addas nama jira keessi isaa jechuudha. Kutaa qaba faashiniidha baqa faashinii ammaa san jechuudha. Faashiniiwwan nama akka biyya arabaatitti ijaaramaa jiru jechuudha. Ijaarsi isaa akkasii maarbaatii waan hundumtuu galee jira. Warris cinaan keessa jira fixachuu hin dandeenye kan agarsiisaa jiru immoo abbuma manaati jechuudha. Innaa kan baay'ee tokko dasa nama jedhuudha. Kinoo sharaan nafamee jira. Keessa galuu isaanii immoo argitanii caammaanis hin jira. Bakka itti galee jira abbaanii. Innaa lafa waldaatii kan seera qabeessa jechuudha.
keessi isaa gara kifilii 5ti kan jechuudha. Inni alaanis argitan immoo akkana jira kinoo baay'ee tokko bareeda jechuudha. Inni gibbiin isaa akkana kinoo bootaallee ni qaba. Warqeen dhaabamee jira, taakiltiin ni jira. Boota immoo barbaadan isinis itti ijaaruu hin dandeessu. Amma boota kanatti bargiti ijaaruu hin dandeessan. Hin dandeessu jechuudha. Taakiltiidha kuni wani. Inni boota qaba ilishee bida. Iddoo bishaan taankariitis ni qaba jechuudha. Namni argatee birrii harkarra qabaatee ijaarratee bareechuu hin danda'a. Ijaarama waan ta'eef bakka kun immoo kan alaa kuni tokko shintibeetiyaa tokko shaaworiidha. Balballi mul'atu kun jechuudha. Kan masalaalli bira jiru kuni shintibeetiidha. Kun ammoo iyyuu mana shaaworiiti addaan citee malee jechuudha. Alatti shaaworiini keessatti sabbaan barbaade galfachuu hin danda'a. Boota ba'ee jira. Bakki bishaan taankariichi seenuun ba'ee jira waan ta'eef inni baay'ee tokko shaggaadha. Gibbii saffiidha. Deebisii mana biraa ijaarsisuu hin danda'a siniin jira. Warroonni bitachuu barbaadan heloo kaasuu yookiin bal'axuu jedha. Seera qabeessa waldaadha. Duraan lafa caraqaa isinii fidaa yookiin immoo mana caraqaa isinii fidaa turre. Mana caraqaa kun immoo kan seera qabeessaa jechuudha. Dandeettanii bitachuu hin dandeessu. Xiqqoo seera qabeessaa fi caraqaan garaagaraa akka ta'e waaqasaa hin beektanii. Baay'een keessan immoo waaqaan dubbattanii jettanii. Waaqaa abbaa manaa wajjin dubbata malee nuti kana jennee waaqa karaakkarree amma waaqaan fakkeenyaaf manoota armaan dura gadees naga miliyoona 3.5 hin jira manni wayii kan waan hundaaf taate keessi isaa saraamikii jechuudha. Kana abbaan itti dhiyaateeti isin biyya hambaas illee hirtan obboleessa yookiin abbaa manaa qabaatan yookiin maatii keessan ergitanii isaan wajjin karaakkaranii kana jedhanii waaqa irra hojjetanii bitan. Nuti amma miliyoona 3.5 hin jenne sanumatti hin gurguramu. Xirreedha kun yaamicha. Innaa kanaaf abbaan itti dhiyaate immoo hin qannafamaaf. Hin qannama maaliif abbaan kaaya wanni hunduu yoo gurguramu wanni yaamaniif wanni itti gurguratan tokkore seera qaba waan ta'eef innaa kanaafiyyuu waaqasaa nuti kana jennee waaqa wuddii isinitti himuu hin dandeenye. Abbaan michaa yoo bira gahe abbaan lafaatis yookiin abbaan manaatis laaleetti nama laalee qannasuu danda'a waan ta'eef. Innaa kanaaf isiniin jira malee amma nuti kana yoo jenne sanuma waaqa sanumatti gurguramaa yookiin immoo sanumaan bitamaa.